darbuu diide ofiin gungumaa deema baranoo baroomaani baroomaan darba amma yoomitti nu darba tokkummaa 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 yaa ilmaanii Oromoo tokkummaa uumaa tokkummaanii humna tokkummaa 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 yaa ilmaanii Oromoo qabatanii kunoos keessanii acabacabdanii dastaadhaan nu taqabbal kana tokkummaa keessan isin tamaattifne san nurraa fudhattaniit ittiin taxaqqabtaniit lammaffaa biyya hundumaatu waliin geenyu otuma deemnu biyya hundumaa geenye dheeraatti waggaa deebinu immoo dheeraatti waggaa 25 masqala darbe kana achirratti nu dhaabani warri Sidaamaa nu dhaabeeti nullee hidhamne waggaa 7 hidhameetan obbolaan koo baay'een dhumanii baay'een hidhamanii har'a maqaa isaanii lakkaa'ellee waliin ga'u dhabne baay'eedhan akka Seefuu Tasammaa lakkaa'eetti hin ba'u nanta saasaa tanatti dheerata dubbin kana hundumaa oromummaadhaaf dhabne kanaan naga'e galatadhaa jedhame galata jedha galata jedha waan kanaan nu ga'e asitti immoo Oromiyaa 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 wanti isinitti dhaamoo jiraate kiristaana islaama kuni kana jettanii waliin qoodatina bara dhumne sanis warra salaalees warra abbichuus warra giddaas asumatti sabassabneet itti dubbanne tokkummaa walitti isiniinee deemne dubbinni walitti isiniine suni hoo amma oonaatti xuruu ta'ee jiraate hebba isinii kenneen deema yoo xinnuma boofa'ee xinnuma qiyyaameen keessa jiraate immoo warra kana godhe na dhabaadhaan ijaarsa siyaanachi abaarsi koo singaa tokkuma duutaa tokkuma taa lammaffaa immoo ofirra kaa'ee ofii lafa deemee jiraatu gaarummaa isaa fi gara laafummaa isaati nama isin keessa jirullee yoo ta'e hin miidhinaa. Uummanni tokko wanneen inni beekamuun keessaa guddaan taarika yookaan seenaa isaati. Seenaa uummanni keenya yeroo dheeraaf dabarsaa ture keessaa inni guddaan tokko bilisummaadhaan waqtii inni jiraachaa ture sirna caffee sirna gadaa kan sirna dagaaginaa kan sirna walqixxummaa tureen kan inni itti bulaa ture jechuudha. Sirna kana biree as dabree wanti inni qunname hammeenya saamamiinsa gubatiinsa gaqqabama cunqurfamuu tuffatamuu ture jechuudha. Kanarra immoo kan ga'e tole jedhee olaantummaa alagaadhaa kan diinaa irratti fudhachuudhaan osoo hin ta'in osoo lolatuu osoo falmatuu ture. Falmaa fi lolli inni godhe kun immoo diikaraa akkasumas bakkootiin biraa kan akka isaa wanni yaadatamaniin mo'amiinsa jiraa awwaaluun aadaa diina akka ummata Oromoo gabroonfatee malee kan bakka biraatti yeroo hedduu mul'atee miti. Irraa harka muree fi harma muree jidduu jiru kan agarsiisu jechuudha. Garaagarummaan guddaan inni jidduu jiraachuu kan agarsiisudha. Diinummaan hamtuun inni jidduu jiraachuu kan agarsiisudha. Ergas irraa kaasees karaa diinaatiin haala tolfatee biyya jiituu biyya gabbattuu duraanuu hammeenya akkasii dalageef teenya erga qabate booda
ummanni keenya biyya isaa keessatti tuffatamee namaa gaditti ilaalamee waa hunda qabeenyaa ta'uu dadhabee abbaa biyyaa ta'u lafa dhabee osoo beekumsa qabu beekan isaa wallaalaa alagaa hanqatee seenaan isaa bareedan seenaa hokkataa warra wal cunqursuuf wal saamuu beekuullee hanqatee fi awwaalamee aadaan isaa bareedduun aadaan isaa toltuun bakka dhabdee haala hammeenyaatiin wajjin jiraanni as geenye. Hanga geessanii baga gammanneen jedha. Haa ta'u sirni cunqursaa sirni Oromoon jalatti gadi qabamu kan Oromoon biyya ofii irratti murteessaa ta'uun dhoowwamee abbaan biraa waan barbaade itti labsu itti murteessu ammallee dhibbaa dhibbatti dabree qulqullaa'e jechuu miti jechuudha. Isa kana karaa keenyan hiree ofii murteeffachuu jecha jedhuun gabaabsinee kan keenyu ummanni keenya yoo karaa nagayaatiin biyya isaa irratti abbaa biyyaa ta'ee hiree isaa murteeffachuu kan mirga argatu ta'e waliin tarkaanfachuudhaaf haala poolitikaa haaraa uumamee waliin yeroo ammaa tarkaanfataa jira. Itti fufnee waliin deemus qophiidha jechuudha. Kana jechuun garuu yoomillee kan eenyunuu dagatamuu hin qabne mirga ifii kan kabajsiifatu abbaa qofa ta'uu isaati. Alagaan nangamuu namaa mormu ifii bu'aa keessaa qabaatu malee akka hin ta'in quba qabaannu. Oromoon gaafa ijaaramee humna tokko ta'ee duulaa turee fi ifirraa diina ittisaa turetti namni isa danda'u akka hin turin nuun jiruu ni yaadannaa jechuudha. Oromoon Arsii mootummaa kan humna hidhannoo Awurooppaatiin hidhate kan madaafa hidhate bara shan guutuu cabsee kan ofirraa deebisuu danda'e meeshaa akkasii jechuun osoo hin ta'in tokkummaa qabaachuudhaan ijaarmee qabaachuudhaan wal dhaga'uudhaan wal jala deemuudhaan mirga fi inni qofaan akka kabajsiifatutti amaleetiin dur dhaabbachuun akka ture gaa yaadachuu qabdanii jechuudha. Baasu kan naatoonu kana jedhee ofii lafa kaayyatee deemuu baate kan ormi qaceelchee irra kaayu akka isaan taane beekuu qaba jechuudha. Ammas nuti tolfamaa tattaafatamaa jira. Kan ammoo diduudhaaf karaa uummata keenyaatiin if qopheessuun akka jiraatu deddeebifnee yaamicha isinii goona. Jabaadhaa jenna. Osoo wal'aansoon goone, osoo ittiin rakkanne, osoo ittiin miidhamne, salphina keessaa, tuffatama keessaa, mirga fi dhabuu keessaa bahuun akka hin danda'amnes beekuu qabnaa jechuudha. Mirgi keenya kan nu harkatti deebi'uu danda'u wal'aansoo keenya qofaan. Mirgi keenya kan nu harkatti deebi'uu danda'u ilmaan ormaa ilmaan Oromoo kan uummata kanaaf dhaabbatan kan akka ofiitiif dhugumaan dhaabbatan qofaan yoo ijaaramanii qabsoo godhan ta'uu isaa uummanni keenya bal'aan akka beeku deddeebinees yaadacheef.